Akkam jirtan Oromoon hundi nagayaaf jaalalli kiyya bakka jirtan hundatti isin haa ga'u jedha. Viidiyoon har'aa kun yaada bultii abbaa manaaf haadha manaatti rarra'uudha. Kunis viidiyoo kiyya kadabare irratti gaafii tokko isin gaafadhee ture. Gaafiin sunis abbaa manaaf haadha manaa jechuun kan waliin horanii umrii dheeraa wajjin jiraatan. Amma garuu maaliif umriin yookaan waggaan wajjin jireenyaa gabaabbataa deemaa jira ka jedhuudha. Kanaafuu hedduun keessan deebii adda addaa inboxii naa gootanii turtanii. Deebiin garii keessanii social mediaadha, dubartiin mirga qabna jechuudha, quufaa, aadaaf amantii ofii gatuu, akkasumatti yaada adda addaa naa keettanii turtanii. Hedduu galatoomaa isiniin jedhasanii fi yaadni keessaniif deebiin keessan rakkina jireenya bultii keessatti baay'ee wanta rarra'aa ta'e tokko. Anis deebii kiyya isinii qabadheetiin dhiyaadha jedhee ture. Deebiin kiyya baay'ee deebii keessaniin addaan hin jiru. Heerumaaf fuuni wanta baay'ee guddaa ta'e tokko. Ilmi tokko intala takka fuudhu yoo barbaade ofii deemee gaafateetii miti. Akkuma beekame aadaa qabnaa. Akka aadaa kennaatti warra isaatiin gayatee warri isaa odoo hin jedhiniin dura eenyummaa isii qofa osoo hin ta'in eenyummaa warra isiis gosa isiis qoratuun murteessan jechuu. Akkasumatti intaltis yoo kadhatamtu warra eenyuuti jedhanii qoratanii akkasiin walii kennan. Garuu jenereeshiniin ammaa kun abbaaf haati intala ilmi isaanii fuudhuu hedu qoratuun, ilma intala isaanii fuudhu qoratuun, akka hamaa tokkotti ilaalamuun, namuu akka itti fakkaatetti jireenya bultii kanatti utaalaa keessa ammoo buluun nama dhibaa jira jechuudha. Ani gabaabamatti deebiin kiyya kanatti fakkaatu. Eebba haadhaaf abbaan nama eebbistee, firri nama eebbisee, gosni nama eebbisu santu dhabamaa jira. Maali jennaan namuu waan naa ta'u anatu beeka jechuun haadhaaf abbaaf firaaf gosa ofii ofirraa fageessuun natti fakkaata. Fuudhaaf heerumni ammaa wanta nama lamaaf hiriyyaatitti deebi'e. Eenyummaa walii odoo hin beekin waliin jireenya calqabuun bultii ufafoo gabaabsaa nama jalaa deema. Yoo haadhaaf abbaan ofii lakki intalti ati kadhatte tun naan taane, ilmi ati heerumuu heddu kun naan taane yoo jedhan wanta isin hin argine waan arganiif. Haadhaaf abbaan kenna yoomuu nurra beekan. Haadhaaf abbaaf firaaf gosa keessaniin gayadhaa. Eebba aanaaf gosa keessanii fudhaa. Jiruun eebbaan calqaban namatti hin jabaattu. Har'aaf yaadni ani isinii qabu kanumaa. Yaada addaas gorsas yoo naa qabaattan please na beeksisurraa of duuba hin deebi'inaa. Baay'ee galatoomaa yeroo keessan fudhattanii viidiyoo kiyya caqasuuf. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagee keessanaa jiraadhaa.